Nalaalaa jirti achi. Hin jirtu. Ilaaguma irraa harcaasuu. Harcaasuu. Harcaasanii durba fuuchuu. Abbaa tamam. Abbaa tamam. Abbaa tamam. Keki tu ada nata jedani. Kema mazeni kuno aje. Akakala magala dado dawan nada no wajinin tura. Wajiluku wajira mali. Ye beni joledan. Alhamdulillah, ayana. Ya cuma pada jadi Manam ballesu jadi. Ada mo aku makalesa wadai sini ganne media. Ada ana dadoran ne isang pumbucha ana dadoti. Nama nu jalan nama umman dado jalatu nama hoji bareda magala kana keessa tojjataju. Isang kun immoo obbo Abdul Razzaq itti gaafatama paartii badhaadhinaa aanaa dedooti akka kana jaarsa ta'ee jennaan dubbiin akka babbade jaatama keessanittu jaatama takamiin ijoon itee xaaliyaanii wataaddaa wataaddaa xaaliyaanii wataaddaa takamiin ilaa waggaan koo Allahumma salli ala yeroo kana faranjiin dhuftee biyya qabaattu dargaggeessa waggaa 93 itti
Shaabiyaa kana tuyyi asii gara kana gara sigimoo kanaan dhuftee jennaan egaa asii qawwee kana nu hidhachiisanii faranjii kana waraanne jechuudha. Uummanni dadoo kunis gitee kana asii gara uummata asangarimmaa akaakayyuu baabilloo akaakayyuu saasana bareechee booddee gisee xaaliyaanii kana eega waraannee jenne gaaf tokko otuu akka kana gitatee haadha kumaa kooti kanaan gisirree wal baane ishira kana jibuu geera dhiikaanne katamaa jimmaa kanatti mataatti baanne fi giteera deemaan kaasii kan baafira agaloo geenyu bosonuun inni haadha fayyaan isa gangalataa dhufe oliin qalloo tokko nu bira jirti waraana sanuma sagalii kana fuutee dhukkettuu isaatti qarxaan goote shee maammadeentu sheekiidha jennaan irra bu'anii qorra'anii ijoolleen kun diimina kana waadde nutti kenne booddee diimini kun dhaqaa dhaqee maggaagaa nu dhukkubsee gitee sana sharafeen baadiyyi abbaa gissaa agaloo durba cooba kana diimina kana si mucaan foon argitee beektu ittuma kuu booddee garaa kana qabee mucaan durkatti hafuuroo dhaqee gadi dhaquu didee booddee gaazii obaasaa jennaan gaazii obaafnaanii reeffa foonitti deebitee wamtaan immoo isinii hin dhaamu hundinuu warreettii tokko gennoon as keessan jirtu warreettii tokko hin jirtu miti na waggaa 98 ta'e akka kana muuxadhee fi faayidaa isaanii isinitti hima gennoota kana gisheetti dhaqxee nama caqacabde gaduma dhiisuutu bada na laalaa jirti achi xilaaguma irraa harcaasanii durba foochuudha amma isin booddee kana fuudhe kunoo giteen akka lafa ka'e baatamaam jetti dhadhaa kana neetiroodhaan nuu fiddi kana dhuga ganamaa hirraftu on jedhaa kana fiddi isiin haadha kumaa kooti kuni isa galgala ishaatti rafti gaa udduu ija manaatiin geessee ciiftu udduu dhaabde haadha kuma ka'i sangaan gammadaa ka'i wama qoonqootti gadi fudhannu nuu kenna kudu akana achi ganda kaati nyaadhaanis booddee hidheedhaan boodoo boqqollootti gadi qabee baqatte achi nan booddee xaallaqee isin kan biraa durba ilaalaatii irratti fuudha waliin booddee hidhama gorsa bareedaadha maanu gorsuma kanaaf isin eegaa turre qophoomne ati gabbaanaan immoo gennoonni na ajjeetti waa tokko isin baabee akka kana kanaan dura kan himettu abbaa kanaan dura dhufeen bee amma muudannoo kanaan gadi qochatti durba tokko eeganne Aganamu. Ada. Durbi muni. Nama mutacif. Dunia catu mutat. Dah. Wajib hati sana. Wajib. Kuno wajib bercisah ada dua patang. Mana? Nampak kamu di Karena kami Mana? Kung kan mo.